Akkam jirtu jaalatamtoota kun sagantaa bu'aar torbanitti guyyaa tokko isin bira gahuudha. Akkati qaama koo sobaan na dhuunfatte qonni kan koo fuutee akka gabroomsite. Akkasumas jechoota baay'ee humna qaban fayyadamteeti kan barreessitu. Walaloo barreeffadheen dhufe walaloo san garuu arsittii safuun guddatti hiriyaa hawwatamtu soorettii soora onnee bashaasha tiyya caaltu lubee tiyya kichuu goshoota wangafaa akkanaan na boojjitee ansi dhabuun fafaa. Hin bade kan jennu. Bade jechuus danda'ama. Jechuun akkaataan itti barreesse sirriitti na hubatamne. Bifa walaloo akkamiitiin dhufuu barbaadda? Biyya dacheen ishii eenyuyyuu hawwatu kan hayyoonni ishee aarsaa isheef laatu lubbuun du'anoottu akiraan goototaa jaannataa laatu. Akkam jirtu maatiin keenya? Kun qophii keenya bashannanaa torbanitti yeroo tokko isin biraan geenyudha. Qophii keenya guyyaa har'aatiin ammoo keessummaa ajaa'ibaa tokko qabannee isiniif dhufnee jirra. Gara isaattiin isin dabarsa. Hayyee maqaan koo Waliif jedhama. Maqaan Waliif jedhamu kun ammoo sooshaal miidiyaa irratti kan beekamuudha. Maqaan maatiin koo ittiin na waamu ammoo Nuur Jamaalidha. Akkasitti beekama jechaadha. Tole, maqaa kee Waliif jedhamu kana uummata sooshaal miidiyaa irraatu siif baase moo ofuma keef moggaafatte? No, jechuun yeroo jalqabaatti TikTok yeroo banadhu maqaa kootiin banadhe sana booda ammoo Jamarii ishee amma sagalee qabdu tana jechuudha. Ishee faana hojjechuu jalqabnaan TikTokiin kun kan nama lamee ta'e waan ta'eef kan koo fi kan isheeti. Kanaafuu maqaa Waliif jedhamu kan moggaafneef isa kanaafi jechaadha. Isa kanaaf moggaafne lameen hojjetaa turre jechuudha TikTokii. Tole, mee akkamitti jalqabde walaloo kana durumarraa kaatee barreessita moo dhiyeenya kana jalqabde mee seenaa walaloo jalqabuu keetii kana nutti? Hayyee carraa kana naa kennuu keessanitti nan gammada. Walaloo nan barreessa. Duratti illee bara 2011 akkas walaloo barreessuu kana nan yaala garuu baay'ee irratti hin xiyyeeffadhanii barnootuma qofaan baradha. Garuu baay'ee irratti xiyyeeffachuu kan jalqabe walaloo kan jalqabe bara 2014 akkasi. Garuu gara gumii gadaa sabamuun jedhamu kanatu jira. Wanti kaka'umsa walaloo akka barreessu na taasise yookiin ammoo inni jalqaba gumii gadaa sabaati. Gumiin gadaa sabaa kun mana barumsaa dhaabbata mana barumsaa keessatti kan taasifamudha. Innaa dammoo walaloo barreessuudhaaf wanti sababa naaf ta'e gumii gadaa sabaati inni jalqaba. Innis guutumaan guututti nan kakaasne garuu irra caalatti Jamareedha. Jechuun kan kanatti na kaase walaloo akka barreessuuf tattaaffii guddaa kan taasise isheedha jechuun danda'a. Sababni isaas isheen kutaa 9ffaatti nutti dabalamte. Yeroo sana kutaa 10 akkas baradha. Isheen dammoo sagalee ajaa'ibaa qabdi. Akka ajaa'ibaatti bakka hin sirbiti. Hin dhuftee hin affeeramte. Sirba Jaamarii jedhu biratti sirbite. Kanaaf baay'ee jaalatamummaa argatte uummata ishii daawwatu biratti jechaadha. Sana booda ammoo ani yeroo sanatti wanna tokko nan hojjechaa ture. Jechuun achi keessatti ogbarruu wanni jedhamutu jira. Namoota dandeettii walaloo qaban, sagalee qaban akkasumas gaazexeessummaa kanneen yaalan. Warroota kanneen walaloo fa'aan gulaalaaf wantoota kanneen gulaalaatti namoota sappoortii gochuuftu jira jechuudha. Namoota dabarsuuftu jira. Isheenis sagalee ajaa'ibaa qabattee gaaf dhuftu namoonni baay'ee sagalee ishee ajaa'ibsiifataniiti gara kootti kennan jechuudha. Jechuun ishee jajjabeessuu qabdaa jedhanii barsiisonni ishees akkasumas namoonni ishee dinqisiifatan natti himan. Anis sagalee ishee baay'ee bakka waan nama rareef anis bakka karaa kamiin ishee gargaaruu danda'a jedhee fan yaada. Naawwan akkana kana yaade yoo jedhu karaa ani ishee gargaaruu danda'u. Mee walaloo yeroo jalqabaatiif barreessite kan baay'ee jaallattu ammanuu jechuu dandeessaa daawwattoota keenyaa fi walaloo kee kan baay'ee jaallatte tokko nuuf ibsi. Isa jalqaba yeroo itti jalqabu mee wala haa taanu soorii kan koo qaalii uumamuu koo sii fi beekii naaf ilaali kanan si filadheef afaan keenya tokko naa wal ta'uu qabda siifaan taasir koo ifti jiruu kan koo si qofaadha furmaanni dhugumaan jaallee koo sin jaaladhaan si jaaladha jechuun jaalala keen ibsu waan onneen kichuun siif qabdu mee ibsu hunda namaa caaltee anaaf ifta fagoo mi'a jaalalaa taatee na barbaachifta jaalako ifa jiruu kootii karaa keedhaan bare jabduu dhabeeti baguman si baree jedha. Waaw, baay'ee namatti tola. Yeroo jalqabaatiif walaloon ati barreessite kanadha jechuudha. Yeroo jalqabaaf kan gara aartiitti seenee bakka walaloon kanaan dura barreessee jira garuu irra caalaatti bakka fedhiin naa dhufe. Kan uummatatti si baasee walaloo isa kanaa jechuudha. Bakka yeroo jalqabaatiif walaloon isheenis yeedalootti jijjiirtee hojjette kana anaaf isheenis kanumarraa jalqabnee waliin hojjechuu kan eegalle karaa kanaan jechaadha.
Tole. Mee yeroo jalqabaatiif isteejii irratti walaloon oodeensiidhaaf ati dhiyeessite jira. Daawwattoota duratti mana barnootaatti haa ta'u, qophiilee sagantaa garaagaraa irratti haa ta'u, walaloon ati waltajjii irratti dhiyeessite ni jira? Jira. Mee sagantaa akkamii irratti ture? Walaloon sun walaloo akkamiiti? Mee daawwattoota keenya dhageessisi. Sagantaan gumii gadaa irrattis ammoo barsiisonnis jiru akkasumas barattoonni daree jiru. Namoonni gumii sana irratti hirmaatan guutummaa isaanii jiran jechaadha. Walaloo Oromiyaa jedhu. Oromiyaan qopheesse yeroo jalqabaatiif isan barreesse jechaadha. Walaloo Oromiyaa jedhu barreesseen qopheesse gara ijoollee dareetti akkasumas barsiisonni haala saniin daawwachuu jalqaban. Oromiyaa irraa isiniif jedha. Tole. Oromiyaa bal'oo uumamaan badhaatu kan sirraa hafeetu kan ormaafuu taatu biyya dacheen ishii eenyuyyuu hawwatu kan hayyoonni ishee aarsaa isheef laatu lubbuun du'anoottu akiraan goototaa jaannataa taatu jagna meeqa dhume goota meeqa dhume kan biyyi abdatu kan ekiraan isaanii biqilees dagaagees mul'atu Oromiyaa bareedduu midhaagduu lalistuu kan ekiraan goototaaf hayyootaa yoomillee faarsitu rabbitu siif kenne eenyullee siin gitu qabda lammii cimaa lubbuu kenna malee kan siin dhaadatu biyyaaf kan jiraatu kan dhugaaf jiraatu galmee irra jira yoomillee taanaan seenaan hin dagatu Oromiyaa yoo jedhu maal sitti fakkaata maqaa ishee dhahuun baay'ee nama hawwata kanaaf garaan kan koo Oromoo yoo jedhu baay'ee na gammada isa kanan jedhe yeroo yaanuuf. Baay'ee bareeda baay'ee walaloo ergaa gurguddaa qabudha akkasumas jechoota baay'ee humna qaban fayyadamteeti kan barreessitu. Daawwattoota keenya qophii keenyatti bu'aaraa bashannanaa akka jirtan shakkii hin qabnu asumaan chaaneelii yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuudhaan kanneen maatii hin taaneen gara maatii keenyaatti dabalaa qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Egaa amma yeroo ammaa kanatti walaloon kee fuula miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti baay'ee beekamee baay'ee ilaalamaa jira. Mee isa kanaaf bifa akkamiitiin ture walaloo kamiin ture kan itti jalqabaa fi gara uummataatti ittiin baate yookaan kan fuula miidiyaalee hawaasaa irratti kan ba'e walaloo akkamii ture? Walaloo sana immoo eenyudha akkamittiinidha kan inni gara sooshaal miidiyaatti dhufuu danda'e? Ayyee walaloo tanan duras akkuma duras ni jedhaa ture lameenin hojjetaa maxxansaa turreerra garuu kan irra caalatti sirriitti beekamtii argate walaloo Arsittii jedhu innis dammoo karaa Nabiltu guyyaa tokko bakka ijoollee baay'ee ijoolleen inni affeeraa tures ijoollee hiriyootuma keetii hojiin hojjenna bakka isaan irraa jalqabee hojii kana karaa inni jalqabeen garuu anillee gadi fageenyaan hin gaafanne bakka hojii ajaa'ibaa akka hojjetaa arge innis gaaf tokko bakka naaf bilbilee maal akkana naan jedhee bakka hojiin kan kee bareeda jedhee jajjabeesse bakka utuu inni nan gaafatin iyyuu anillee guyyaa tokko si dhufaa jedheeni innis dammoo baay'ee itti tolee na hojii ajaa'ibaa akka hojjetaa jiru sitti himee innis dammoo bakka baazoo inni nama jajjabeeffamuu qabu na baay'ee jechuun nama dandeettii dubbachuu qabu nama bakka namoota ciccimoo iddoo jiranii baasuu danda'u inni nama sirriitti jajjabeeffamuu qabu jechuun fuulduraafillee ammaafillee yeroo jalqabaatiif walaloo Arsittii jedhu nabaa biratti baay'ee haala bareedaan kan laalame isa jechuudha Arsittii isa nabaa biratti laalame isatu bakka kootuuti wanta akkana wanta sitti tolee naa jedhi maal naan jedhe anis nan dhaqee innaa dammoo kan yaade olitti ilaalame an bakka yeroo kanatti indoomi turuu barbaade ani xiqqoosi hojii kana yeroodhaaf dhiisuun barbaade kana booda tasa ta'e ni nawaame bakka walaloon kiyya bakka guyyaa tokko lama keessatti view bareeda arge naba akkaan yaadee miti kan yaadee ol ta'e jennaan bakka innillee ara kana caalaa ilaalama maal jedhee jajjabeesse. Mee walaloon sun walaloo akkamii ture? Ayyee. Arsittii safuun guddatti hiriyaa hawwatamtu soorettii soora onnee bashaasha tiyya caaltu lubee tiyya kichuu goshoota wangafaa akkanaan na boojjitee ansi dhabuun fafaa mi'eessituu jiru qananiitu wangaatu jiraadheetii miti du'ee sonnee kiyyaan baatu falaafaloo jaalalaa dawaan dhibee turu na amaniyyuu bakkoo kan akka keen jiru urgooftuu fooliin shittoo yaashee gororri damma mi'aa dhangaa hidhii keetii naan dhaqqabi amma argaa kan keen beela'ee araada keen heshitadha dhungoo hidhii keetii baree oliif gadi mimilladha Arsittii aarsaa danuu sanyii leenjisoo diigaa bareeda keen gaaga'amee kumaatamni siif fiigaa bareedni kee inni dhugaa inni dukkanaa ibsu dhukkaa ilma namaa kanaaf didiciibsu egaa sin argini jigoojee jaallatamtuun tala sitti na haa mirkanaa'u jireenyi jaalalaa riqicha borii xiyyaa sokora filatamtu utuu an jiru gonkumaa narraan fudhatamtu
kana fakkaata arsitti. Dhugaa walaloo baay'ee namatti toludha. Fuula miidiyaa hawaasaa irratti illee argaan ture baay'ee viyuu guddaa walaloo qabudha. Walaloo baay'ee jaallatamee namoonni garaagaraa irratti yaada kennaa jiranidha. Maaltu sitti dhaga'ame erga walaloo kanaan gara uummataatti dhuftee booda? Baay'ee gammachuun natti dhaga'ame. Walaloon koo kanaan duras hamma kanallee ilaalamee hin beeku. Dhugaa baay'ee ittiin gammade dhugaa dubbachuuf yoo jedhe baay'eetti bakka kaka'umsa akka amma booda ni hojjedha. Hojjechuun qaba bakka wanni akkas jedhutu natti dhaga'ame. Walumaa galatti gammachuu bareedumatti natti dhaga'ame. Nan gammade gaafa arge jajjabeeffamuu qaba bakka ani kana caalaa barreessuuf yaalii taasisuu hin qaba jedheen murteesse. Irrumatti hojjetaan jira. Waddasii bakka kaka'umsa godhee hojii aartii kanarratti illee hojjetaatumaan jira. Yaadni namoota irraa sii dhufee yaada akkamii sii kenname? Koomentii akkamii faatu sii barreeffame? Qaamaanis ta'uu gama fuula sooshaal miidiyaa keetiinis haa ta'uu yaadota akkamii argatte? Deebiin ati uummata irraa argatte maal fakkaata? Deebiin uummata irraa argadhe koomentiin isaan naaf barreessani arsittii baasee hunduma isaanitti jaallateera. Arsittii bakka mucaan kun jajjabeeffamuu qaba, gurbaa bahuu qabu bakka baay'ee jechoota baay'ee fayyadamanii na ibsaniirani. Atillee jechoota baay'ee fayyadamteeti kan arsittii ibsite. Siif malee. Galata qaban isaanis warroonni koomentii na godhaa turan akkasumas warroonni karaa keessaatiinis na jajjabeessaa turan baay'ee galata qabu. Inni akka kaka'umsa godheetti gara aartii kanatti indoome duubatti deebi'ee ture xiqqoosii yeroodhaaf addaan kutee ture. Arsittii haga Nabil na hojjechiisee booda bakka kaka'umsa guddaa natti tureetti akkan hojjedhullee baay'ee na taasise jechaadha kun. Ergasii mi'a amma haala akkamiirra jirta? Jijjiiramni arsittii boodaa fi arsittii dura jiru maal fakkaata? Keessattuu arsittii boodaa fiiliingiin sitti dhaga'ame kaka'umsa akkamiitiin walaloo barreessaa jirta? Fiiliingii arsittii irraa argatte irraa ka'uudhaan walaloon ati barreessite faani jira laata? Jireenya bara durii kan dammaa fi cooma kan gaarii malee hamaa hin qabne uumaa. Sooressa biratti hiyyeessi hin rakkatu, aanessa dureessaa hiyyeessuu ilmatu. Kan bade barbaada kan jiru eeggata. Akka qileen buune ofii wal tikfata. Kufee waliif caba, gaarii waliif hawwa, wal irkisaa deema, isaantu waliif daba. Wal utubee dhaabe garba waliin ci'a, jaalalaan jiraata gaarii walii fedha. Kan duriin dubbisee kan ammaa yoo ilaalu hiika isaan dhabe jiraa namni yaadu. Hunduu wal jibbee garaan fagaateera, obbolaan lakkuu isaa eboon waraaneera. Sassata malee darbee jinfuu gadhiiseera, diinaa jedhee obbolaa jibbee fageesseera. Argaa walii jibbee wal dhoowwata fuula, badaa waliin ga'uuf dhoksaan walii guula. Na dhibeera ana jiruun nama ammaa maaltu wayyamee naaf deebisaa jama. Walaloo akkana jedhu fa'aa barreessaan ture arsittii booda. Dhugaa baay'ee namatti tola. Dabalata immoo jechoota akkasii kana sababa baastaati. Ofii barreeffatta moo namatu siif barreessa? Jechoota baay'ee dhama qaban jechoota dilbii ta'anidha kanatti fayyadamtu. Mee namatu siif barreessa moo walaloo kan ofuma kee barreeffatta? Gaaffii bareeda. Walaloo irra caalatti ofii kootiin barreessa. Garuu walaloon bakka namoonni ani dinqisiifadhu sin jira. Namoonni walaloo isaanii jaaladhu sin jira. Eenyuun dinqisiifattame waloo eenyuun dinqisiifatta kanaan dura kan ajaa'ibsiifachaa turte waloon ati baay'ee jaallattu eenyu? Namni ati fakkeenya godhattu eenyudha? Daanii Walisoo. Daanii Walisoo jedhama. Maalirraa ka'uunidha kan itti isa fakkeenya godhatte? Walaloo inni barreessu baay'ee na dinqa bakka baay'ee natti tola. Isa irratti bees ta'ee walaloo an barreessu illee nan jira. Walumaa galatti jechuun inni fayyadamu akkasumas akkaataa iddoo walaloo itti dubbisu bakka baay'ee na hawwata. Nama ammaati nama akka keenyaa kana sadarkaa ammaarra jiru garuu bakka walaloo inni barreessu baay'ee natti tola. Sirriitti nama ijoolleen hiriyyootaas jechuun gara sooshaal miidiyaatti kan hin baane jiru. Jijjiiranii walaloo ajaa'ibaa barreessu dhugaa dubbii. Ilaala. Sirriidha ijoollee ciccimoo hedduu. Sooshaal miidiyaatti hin baane garuu walaloon isaan barreessan baay'ee nama hawwata. Ijoolleen sunniinis fuuldura hin baate jedheen hawwa namoota ajaa'ibaatti dhokatee jira. Kanaaf namoonni garuu sooshaal miidiyaa irratti argaan dinqisiifadhe Daanii Walisooti. Gurbaa ajaa'ibaati. Daanii Walisoo asumaan bakka jirutti guyyaa tokko isinis gara istuudiyoo keenyaatti si afeerree walaloo kee akka dhageenyuun shakkinu. Kan isaa keessaa isinitti tole tokko isiniif jechuu nan danda'a. Tole itti fufinuu jedhi tokko. Akaawwiin nyaadhee kaayyoo koo galmaan gaa jettee isa foon nyaatu gaafa argiteen kajeelin kaayyoo kee si dagachiisa. Summii ta'ee tolfa kaayyoo keetii dhiitee gatachiisa. Deemsa malee galmi kaayyoo koo natti mul'achuun dide jettee abdiin kutin. Taphataan kubbaa miilaa carraa goolii galchuu daqiiqaa 90 keessatti dhabe. Daqiiqaa tokko keessatti galcha. Kormi harruma ri'ee borbarii wayii dhalcha. Harrum qotanii, harrum facaasanii, harrum ga'ee naamani. Bubbulee ititu malee aannan ammuma ilmi mirraasani.
jabaadhu imali karaa kee kaayyoo kee irraan fagaatin karaa natti irra jirtu sirrii taanaan fageenya isaatiin sodaatin. Waaw, walaloo ajaa'ibaati dhugaa baay'ee namatti tola. Egaa amma kanarratti ogummaa kanarratti wanta ittiin dabala jettee yaaddu waloowwan fakkeenya godhattu hin jira kaasteettaa waloowwan hedduutu jira akkasumas kitaabonni walaloolee hedduutu jiru. Isaan keessaati kitaaba walaloo hagaarraatti dubbistanii qabdaa laata kan Dooktar Zalaalam Faallee haa ta'u kitaabota walaloo jiran keessaati kitaaba akkamii dubbistee beekta? An gonkumaayyuu kitaaba walaloo dubbisee hin beeku dhugaa waan dubbadha. Dhugaa walaloo kan dubbisee hin beeku namoonni kan dubbatan akkasumas yeroo tokko tokko lataa kananii dhageeffadha. Tokko tokko darbee nan dhageeffadha. Akkasumas Waadaa Geetaachoo nama jedhamu jira. Innis walaloo ajaa'ibaa barreessa. Isa sin dhageeffadha. Jiru jedhee miree durumatti isinitti miira waan ta'eef namoonni naannoo koo jiranis namoonni sooshaal miidiyaatti hin baane namoonni dandeettii ajaa'ibaa qaban dhugaa hammaan tilmaamuu danda'u olitti namoonni dandeettii qaban jiru. Isaafi namoonni fakkeenya naaf ta'an baay'eetu jiru. Ganaa mul'ata godhachuu danda'anii waan ta'eef malee yeroo isaanii eeganii isaanis ni baanii. Namoota baay'eetu jira karaa kanaan isiniin jedha. Egaa amma daawwattoonni keenya bifa walaloo Arsittii jedhuun ati dhufte kanaan baay'ee jaallataniiru. Gara fuulduraatti kana booda Arsittii booda bifa walaloo akkamiitiin dhufuu barbaadda yookiin ogummaa kee kana yookiin kennaa walaloo kana bifa akkamiitiin uummata kanaaf dhiyeessuu barbaadda? Bifa walaloo kanaan dura ture irraa ofii kootii wanti ittiin dabala jettee yaaddu utoo akkas ta'e wanti jettee yaaddu jira laata? Jiraata wanni tokko tokko Arsittii yeroo kamiyyuu taana walaloo baay'ee fudhatama argate barreessite taana san caalaa kan fudhatamuu qabu malee isaa gadi barreessanii ni ulfaata. Sirrii keetti. Hin yaadaanis nan yaada garuu walaloo. Mee bifa akkamiin dhufuu barbaadda walaloo kana bifa ittiin qabadhee dhufuu danda'a jettee yaaddu jira laata? Karaa jechuun walaloo koomeedii fakkaatu garuu ergaa baay'ee cimaa qabu wanni akkanaa kanallee hin yaada. Akkasumas ammoo injira mitiree wanna bakka bifuma Arsittii kana kan biraas bakka jechuudha. Fakkeenyaaf Arsicha waan jedhamutu jira. Wanna akkasii kan inni illee kan Arsichallee yeroo itti akka qabaattee dhuftu hin shakkinu. Mudannoo si mudate jira ogummaa walaloo kana keessatti mudannoo adda ta'e kan itti dagachuu hin dandeenye kan si gaddisiisu ta'uu danda'a kan si bashannansiisu ta'uu danda'a yookiin daawwattoota keenyallee kan baay'ee bashannansiisu ta'uu danda'a. Mudannoo si mudatee jiru jira laata? Nan qaba. Yeroo tokko yaa'u madirakii guddaadhaa miti madirakii xiqqooma sadarkama keenya irra jiru argadheen ture. Madirakii san irratti maal ta'e walaloo barreeffadheen dhufe walaloo san garuu hin bade kan jenna. Bade jechuus danda'ama. Jechuun akkaataan itti barreesse sirriitti na hubatamne. Jechuun barreesse. Ofuma barreessitee dubbisuu dadhabda moo kan namni barreessu fudhattee deemte? Anumatu barreesse. Jechuun irrifa keessa barreessitaa maan beeku iddoo naatti dubbatamuu dhabeetti jira. Affeeramtee deemte miti waltajjii sana? Waltajjii sana affeerameen deeme sana booda xiqqoo irraa jijjidhee kan biraatiin waliin makee walaloo biraatiin. Mudannoon si mudate garuu gidduutti addaan kutte moo improvisationii gootee akkuma teetti walitti fiddee xumurte? Addaan kun walaloo calqaba ishii amma gidduu wayii yaadadhe sana booda immoo ishiirraa calqabee walaloo biraatti dabaleen xumure. Waaw baay'ee namatti tola. Ogummaa aartii keessatti kan namatti tolu kennaa ta'uunsaa kan ittiin beekamu isa kanadha. Namni gaafa ogummaa kana keessatti gaafa dogoggoruu osoo hojjetu harkaa baduu danda'a yookiin peeppereenni qabatee bahillee kan walaloo sanaa ta'uu dhiisee kan biraa yoo ta'e waan ta'e godheellee daawwattoonni isaa uummati sun utuu irratti hin beekin sammuu isaa keessaallee dubbatee walaloo kana dubbisee uummata kana sirriitti sagantaa isaan dhiyaatan kanaan bashannansiisee deemuu danda'a. Kanaan ala mudannoon addaa kanitti utuun hin dubbatiin hin darbu jettu jira. Mudannoon baay'eetu jira walumaa galatti mudannoon baay'ee fakkaatti itti qaanaatee naan galu garuu wanta wal makaa wayiiti garuu akka hin taane ta'e xumuree nan bahe. Jechuun walaloo sirriilee ta'uu baatu ergaa garaagaraa dabarsama. Walaloon kun calqabarraa dhufeeti wanna biraa dubbataa kan dhufu dammoo garuu xumura ta'e walumaa galatti gidduu fuudhee walitti dabaleen xumure. Kun mudannoo baay'ee bakka na keessaa hin badnedha.
Kan uummatiin beekne atumti qofti beektu jechuudha. Walaluma sirrii seen fudhate namni. Baay'ee namatti tola dhugaa kennaa rabbi namaa kennu akka itti xumuranii jalqabanii akka itti xumuranii wallaalanii. Kanaaf egaa rabbi haa galatoominni ogummaa kana siif kenne. Mee walaloo hafuun qabu dirqama daawwattoota keenyaaf utuun har'aa walaloo kana dubbadhee natti tola kan jettu yoo jiraate daawwattoota keenya achumaan itti nagaatti dhaammattee walaloo keessa xumuraa daawwattoota keenyaaf dhiyeessii daawwattoota keenyatti nagaa dhaammanna. Akka ati qaama koo sobaan na dhuunfatte onnee kan koo fuutee akka gabroomsite akka ati sammuu koo dhuunfattee qofaatti akka ijji koo dhabe argaa kee salphatte hin seene akka jiruu keen anaan na qeenfattu akka ati hulaa gaddaa naaf bantu yoomiin se'e silaa akka na jibbitee balbala naaf saaqxe akka na cufatte akka ati na dhiiftee kan biroo barbaaddu afaaniin na sobaa kan biroof akka yaaddu akka ati mandhee koo diigdee kan biroof ijaarte akka ati jakoo hiitee miilla koo sakaalte akka hafuurri koos walirraa fagaate sombi koos dhibamee akka du'aaf na laate edaa onnee kee kan birootu seene of keessaa na baafta jedhee takkaayyuu sin eegne lakki ani hin seene akkana nagoota tasumaa sin eegne edaa naan bariini abjuudhaan jira ifa keessaa bahee dukkana keessan joora yommuu ijaan si argu gammachuun bashaqee onni irraan seeqaan tasa nagantaan jedhe yoom tilmaamee beeka naaf galeera amma of qabeen jiraadha nama akka keen barusumarraan baradha wanti ati nagoote borsumaaf galaa anis isa eega si qunnamuuf malaa yaadadhu jedha. Mee carraa kanatti fayyadamuudhaan namoonni galateeffachuu barbaaddu maatii keessa ta'u firoota kee yoo takkiyaa ta'u namoota addatti galateeffachuu barbaadde yoo jiraate carraa siif laannaa galateeffachuu dandeessa. Ayyee namoonni galateeffachuu qabu hedduutu jira. Inni calqabaa rabbiin uume kana galateeffachuun dirqama yeroo kamiyyuu sana booda maatii koon galateeffadha. Yeroo rakkoos ta'e yeroo gammachuu fedha koo naa guutuudhaan akkasumas bakka waan hedduun kan na cinaa dhaabbatan isaanii waan ta'eef galanni kan isaanii kan maatii kooti baay'ee guddaadha. Amma ibsuu danda'u walitti jechaadha. Sana booda Nabil galata guddaa qaba. Akkasumas hiriyaa jaamaree aartii wajjin hojjedhutu jira. Anarraa ka'ee calqaba na fudhate ishiillee akka waamee isaaf dhiyeessu na taasise sadarkaa cimaa irra geeshee jira ishiillee sadarkaa bareedarra jirti. Kanaaf Nabil galata guddaa qaba nurraa jechuudha. Kanaaf nama sirriitti jajjabeeffamuu qabu namoonni dandeettii garaagaraa qaban namoonni humna isaan gargaaran qaban namoonni hedduu osoo wanta kanarra isa jajjabeessee wanta sappoortii gochuu qabu hundumaan isa gargaare namoota hedduutu jira kan dhokate hedduutu jira waan ta'eef namoota ifatti baasuudhaaf akka gargaaruuf namoonni hedduu otoo cinaa dhaabbatanii akka kootti natti tolaana jechaadha. Nama gargaaramuu qabu Nabil jechuun nama dandeettii dubbachuu qabu akkasumas namoota bakka dhokatanii jiran nama baasuu danda'u jechuudha. Nabil jechuun bakka nama dirqama bahuu qabu sana booda immoo akkuma dura isiniin jedhe kan gara aartii kanatti na seensise jaamaree jedhamti. Walaloo barreessuuf bu'uura kan naa taate ishiidha. Ishiinis galata qabdi narraa. Walaloo ani otoo barreessu namoonni walaloo koo gulaaluudhaan na gargaaranis jiru. Maqaa dha'ullee baadhu namoota baay'eedha waan ta'eef kana jedheellee yoo maqaa dha'e hin baay'atanii isaanis galata guddaan irraa qabu galata uumamaadhaa hunduma isaaniitiif galateeffachuun barbaada jechaadhaan. Hayyee turtiin wajjin qabaatteef istuudiyoo keenyatti magaalaa Baatuurraa kaatee magaalaa Finfinneetti dhuftee turtii akkasii turtii bareedaa nu faana qabaachuu keetiif guddaa si galateeffannaa. Waliifiin kanneen argachuu barbaadan karaa toora tiiktookii isaatiin waliif jettanii seerchii yoo gootan isa ni argattu. Daawwattoota qophiin keenya guyyaarraa kan kana fakkaatu ture qophii keenyatti akka bohaartan akka bashannantan abdii guddaa qabna. Torban keessummaa biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaan tura.